Faawundeeshinii Haacaaluu Hundeessaa eeruu fi yaada uummata irraa argameen badhaasni aartistii Andu'aalem Gosaaf kenname dogongora jechuun haquunsaa ibsa miidiyaa hawaasaa irratti har'a adoolessa 5 bara 2025 baaseen beeksise. Faawundeeshiniin ibsa isaa keessatti sirna badhaasa duraa dhimma Andu'aalem hordofaa kan ture himuun xalayyaa seeraa qabeessaa qaama dhimmicha qoraturraa argateen badhaasicha kennuufiin akka murteesse hime. Haa ta'uyyuu malee badhaasicha hordofee eeruu fi yaada uummataa irraa argame irratti hundaa'uun murteessan keenya dogongora akka ture boordii faawundeeshinii mirkaneesseera jedhe. Artiist Andu'aalem Gosaa kaadhimaasaa Qananii Addunyaa du'uun hordofee shakkamee ji'oota 3 mana hidhaa erga tureen booddee abbaan alangaa himannaa waan irratti hin banneef wabiidhaan baatii tokko dura mana hidhaatii gadhiifame. Badhaasni Haacaaluu Hundeessaa marsaa arfaffaa magaalaa Finfinnee hoteela Iskaayilaayitiitti waxabajjii 29 bara 2025 adeemsifame irratti artiist Andu'aalem Gosaa albama isaa Bilillee jedhuun karaa bakka bu'aa isaan badhaafamee ture. Haa ta'uyyuu malee badhaafamuun artistii kanaa miidiyaa hawaasaa irratti jalqabaa torbee kanaa jalqabee falmii guddaa kaase. Gareen kun hojii isaatu badhaafame jechuun falmaa kan jiran yoo ta'u, kaan immoo nama ajjeechaa kaadhimaasaan shakkamee akkamiin badhaasu jedhanii mormaa jiru. Boodarraa immoo miidiyaa hawaasaa moodeel Qananii Addunyaa ammallee hojjechaa jiru irratti suuraaleen fuula Qananii Addunyaa dararamaa fi hidhii ishii dhiigee agarsiisu bahuu jalqabe. Guyyaa kaleessaa fayyadamtoonni miidiyaa hawaasaa fi dhaabbanni mirga dubartootaa irratti hojjetan muraasni badhaasni Andu'aalem sa'aatii 24 keessatti akka haqamuuf duula gaggeessaa oolan. Faawundeeshiniin Haacaaluu Hundeessaa dogongora uumameef uummata keenya dhiifama gaafachaa badhaasni Andu'aalemiif kenname akka haqame ibse. Dabaluunis faawundeeshinii yeroo hundaa miidhamtoota cinaa dhaabbachuu irraa kan hafe haala kamiinuu qaamolee mirga namaa sarban waliin akka hin dhaabbanne himuun fuulduratti seera fi haqa bu'uura godhachuun akka hojjetu himeera. Walleewwan afaan Oromoo ammayyaa dhiyeessuun kan beekamu artiist Andu'aalem Gosaa baatii darbee ture wabiidhaan kan gadhiifame. Abukaatoon artiist Andu'aalem Gosaa obbo Liiban Abdii ji'oota darban sababa abbaan alangaa yeroo kennameefiti himata hin banneef mirga wabiitiin qarshii 50,000 kaffaluun gadhiifame jedhan. Abbaan Qananii obbo Addunyaa Waaqoo haqa mucaa isaanii akka hin arganne BBC'tti himanii turan. Bilaasha baatii 3 deemaa jirraa, dhiiga mucaa keenyas hin arganne, dhugaa mucaa keenyas hin argine, lammaffaadha ajjeesan kaleessa yeroo Andu'aalem wabiidhaan bahe jechuun BBC'tti dubbatanii turan. Artiist Andu'aalem Gosaa jalqabuma shamarreen Qananiin erga du'uun ishee ibsameen booddee du'a ishee keessaa harka akka hin qabne waakkataa ture. Maatiin shamarree kanaa immoo intalli keenya harka namaan malee ofirratti miidhaa qaqqabsiistiif jennee hin yaannu jechuun dubbataa turan. Dhugaan hin qallatti malee hin cittu akkuma jedhamte. Isin immoo yaada maal qabdu? Koomentii irratti naaf kaa'aa jecha oduu weetawaa bifa kanaa qabadhe akkasini dhiyaadhuuf tiiktookii koo immoo laayik, fooloo, riipoost, koppii liinki gochuun na bukkee dhaabadhaa jechuun hawwii koo yeroo hundumaati. Oduu faana kasi faana ture ani qaxalee keessaniif tudha. Jalqabarraa kaastanii hamma ammaatti waan na dhaggeeffattaniif kabaji keessan guddaadha. Horaa bulaa deebana.